Akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo maatii chaanalee kiyyaa bakka jirtan hundatti nagaan isiniif haa ta'u jecha mata dureen irraa qabadhee jiru akkaataa kamiin daa'ima hanqalbaa keessatti baachuu qabna kan jedhudha. Bakka tokko tokkotti hanqalbaa kan jedhamu kun kadhee yookaan kadhoo jedhamuun beekama. Hanqalbaa keessatti yeroo baannu daa'ima ofitti garagalchinee baachuu qabna moo ofirraa achi garagalchinee fuula mucaa achi garagalchinee baachuu qabna? Akkasumas faayidaa akkamii qaba hanqalbaa keessatti baachuun? Of eeggannoo akkamii gochuu qaba kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Asumaan chaanalii kanaaf haaraa kan taatan laayik, sheer gochuu, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Mee asumaan gara barnoota kiyyaatti darba. Jalqaba faayidaa hanqalbaan daa'imman baachuun qabu keessaa kanneen gurguddoo ta'an ilaalla. Daa'imman hanqalbaa fayyadamanii baachuun faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaa kanneen gurguddoon kan jalqabaa guyyaa guyyaan sa'a sadiif akkaataa kanaan jechuunis hanqalbaa fayyadamnee yoo baanne garaa ciniinnaan baay'isanii boo'uun parsantaa 50 ni hir'ata jedha qorannoon. Akkuma beektan egaa hedduun keenya ijoollummaa keenyatti maatiin hanqalbaadhaan baatanii nu guddisanii, haa ta'u malee hanqalbaan jedhamu kun dur kanan turre gogaa adda addaa irraa kan tolfame dugda irratti nu baatu jechuudha maatiin. Haa ta'u malee yeroo ammaa uffata adda addaa irraa tolfamee ni gurgurama. Yeroo hedduus karaa fuuldura keenya dugdarra tun ta'in fuulduraan kan hanqalbaan yeroo ammaa itti fayyadamu. Egaa guyyaa guyyaadhaan sa'a sadiif hanqalbaa fayyadamni yoo daa'ima baanne garaa ciniinnaan baay'isanii boo'uun daa'immanii parsantaa 50 irratti jedhama. Daa'imman torban sadii booddee hanga naannoo ji'a sadiitti rakkoo tokko malee garaa ciniinnaan hiixatanii boo'u. Keessumaa halkan sababa tokko malee. Kun infaantaayil koolik jedhama. Hiixatanii boo'anii yeroo kana sossobnaan illee hin jedhanii booda ofuma isaanii dhiisu. Dhibee kana egaa ni hir'isa jedhama hanqalbaadhaan baachuun. Akkasumas dhahannaan onnee sirni argansuu fi ho'iinsi qaama isaanii nageenya akka qabaatu taasisan hanqalbaan daa'imman baachuun. Kana malees immoo keessattuu daa'imman osoo yeroon hin gahin dhalataniif piriitermi kan ta'aniif jechuudha. Osoo uffata itti uffisiin qullaa isaanii laphee keenya irratti haala kanaan yoo baanne keessumaa fayyaa onnee sirna argansuu fi ho'ina qaama isaanii to'achuuf hedduu fayyada. Kun egaa kaangaaroo maazer keer jedhama. Kana yeroo hedduu mana yaalaatis ni gorfamu. Keessumaa daa'imman yeroo malee dhalatan osoo yeroon hin gahin hanga ulfaatinni qaama isaanii kiiloogiraama 2.5 ga'utti duwwaa isaanii osoo waatti uffisiin garaa keenyatti laphee keenyatti ofitti qabne ofirratti haala kanaan hiinee yoo baanne fayyummaa isaaniif akka isaan ulfaatina qaamaa argataniif akka isaan guddataniif hedduu gargaaradha. Kun kaangaaroo maazer keer jedhamuun beekama. Haa ta'u malee kun daa'imman warra gurguddoof illee ni hojjeta. Qabxiin biraan walitti dhufeenya haadhaa fi yookaan abbaa fi daa'ima gidduu jiru ni cimsa. Haala kanaan yoo baatanii oolan walitti dhufeenyi isaanii kan haati yookaan abbaan daa'ima isaanii waliin qaban ni cimsa jedhama. Garbiraan maatiin daa'ima waliin yeroo dheeraa akka dabarsan taasisu. Haala kanaan yeroo baatan hojii adda addaa hojjechuu danda'u. Kanaaf haala kanaan baatanii yeroo dheeraa waliin dabarsuun ni danda'ama jechuudha. Hojii adda addaa yookaan dalagaa adda addaa hojjetaa. Kanaaf daa'imman hanqalbaan baachuun akka nuti daa'imman keenya wajjin yeroo dheeraa dabarsinu taasisa jechuudha. Da'umsa booda dhibee sammuu haadholii mudachuu malu yookaan postpartum depression kan jedhamu ni hir'isa. Haadholiin tokko tokko da'umsa booda mukaa'uu yookaan depression kan jedhamu isaan qunnama yookaan postpartum depression jedhama. Mukaa'uu da'umsa booda kun haadholee duratti mudachuun beekama. Daa'imman hanqalbaan baatanii socho'uun kanallee ni hir'isa yookaan akka furmaataatti illee ni fayyada jedhama. Kana malees walitti dhufeenya hawaasummaa booda daa'imni qabaatu akka cimu taasisa. Daa'imni ijoollummaan haala kanaan baatanii asii fi achi sochoonaan naannoo isaa sirriitti ilaala. Naannoo isaa sirriitti ilaalaan immoo walitti dhufeenya hawaasummaa booda daa'imni qabullee ni fooyyessa jedhama. Inni guddaan qabxiin guddaan daa'imman hanqalbaan baachuun daa'imman yeroo dheeraa dugdaan yoo ciibsine mataan daa'ima gara boodaa akka diriiraa ta'u taasisa. Filaatti ta'a jechuudha mataan daa'ima gara boodaa kana maatiin keenya hedduun beeku. Yeroo dheeraa daa'imman yoo ciibsine mataan isaanii diriiraa ta'a karaa boodaa. Kana hambisuuf immoo daa'imman hanqalbaa fayyadamnee yoo baannee asii fi achi sochoone yeroo dheeraa sirriirra hin ciisanii yeroo dheeraa sirriirra hin ciisan taanaan immoo mataan isaanii akkas hin ta'u jechuudha. Kanaaf dhibee poozishinaal pilaajiyosefaal jedhamu filaatti ta'uu yookaan diriiruu mataa daa'ima gara boodaa sababa yeroo dheeraa sirriirra ciisuun dhufu kan ni ittisa jechuudha. Daa'imman hanqalbaan baatanii asii fi achi deemuun.
Akkasumas dhufaatii dhibee hiippi dispileeshiyaa jedhamu ni hir'isa. Akka kanaan yeroo halqanbaatti baatanii daa'imni miilla isaa asii achi bal'isee waan jiruuf buusaa naannoo mudhii isaa jiru kana buusaa lafee naannoo mudhii isaa jiru kana ni sirreessa. Dhibee hiippi dispileeshiyaa yoo jiraate illee furmaata ta'a yookaan akka hin dhufne taasisa jechuudha. Haala kanaan yeroo daa'imman qabatnu harka keenyaan hojii adda addaa hojjechuuf ni hojjeta. Mana keessa hojii adda addaa hojjechuu dandeenya naannoo keenya keessatti. Kanaaf halqanbaan baachuun akka nuti salphaatti harka keenya fayyadamnee hojii adda addaa hojjennu nu gargaara jechuudha. Sababni isaas daa'imni harka keenyaan osoo hin ta'in halqanbaan kan qabnee jirru harka keenyaan hojii adda addaa hojjechuu dandeenya. Mee gara akkaataa kamiin daa'imman baachuu qabna yeroo halqanbaa fayyadamnu? Ofitti garagalchuu qabna moo ofirraa achi garagalchuu qabna kan jedhu haa ilaallu. Kana ilaaluu fi ofitti garagalchuun faayidaa akkamii qaba? Miidhaa akkamii qaba? Ofirraa achi garagalchanii baachuun faayidaa akkamii qaba? Miidhaa akkamii qaba kan jedhu kophaa kophaatti haa ilaallu. Kan jalqabaa ofitti garagalchanii baachuudha. Ofitti garagalchanii baachuun nama baatu sanaaf ni mijata. Akkuma suuraa irratti argitan kana ofitti garagalchinee yoo halqanbaa hin baanne namni baatu sanatti mijataadha jechuudha. Yeroo ofirraa achi garagalchinu immoo akka kanaan mijatu. Fuulli daa'imaa miilli daa'imaa yeroo achi ta'u center of gravity yookaan daa'imni fuulduratti ni guuttata kun nuuf hin mijatu jechuudha nama baatuuf. Isa baatu sanaaf ofitti garagalchanii baachuutu mijata. Qabxiin lammaffaan yeroo ofitti garagalchinee baannu halqanbaan mataa fi morma daa'imaa sirriitti jabeessee qaba. Kun egaa keessumaa daa'imman umriin isaanii 6 hin guunne yookaan daa'imman mataa isaanii morma isaanii jabeessanii hin qabanneef baay'ee murteessaadha. Yeroo ofitti garagalchinu halqanbaan kun mataa fi morma isaanii jabeessee qaba gara laphee keenyaatti waan ta'eef daa'imni gadi hin jedhu jechuudha. Ofitti garagalchanii baachuun akka miilli daa'imaa gargar banamu waan taasisuuf fayyummaa buusaa mudhiif gargaara. Akkuma sila jedhee ofitti garagalchanii haala kanaan baachuun buusaa mudhii isaa lafeewwan buusaa naannoo sana jiran waan sirreessee qabuuf dhibee developmental dysplasia of the hip jedhamu akka hin dhufne taasisa akkasumas yoo jiraatanii sirreessa jechuudha. Amma immoo gara fuulduratti garagalchanii baachuu yoo deemne fuulduratti garagalchanii baachuu faayidaa qaba. Faayidaan isaa keessaa inni guddaan akka daa'imni gara fuulduraatti galagalee haala naannoo isaa bal'inaan ilaaluu gargaara. Ofitti yoo garagalchine daa'imni laphee keenya ilaala jechuudha. Waan adda addaa naannoo jiran sirriitti ilaaluu hin danda'u. Yoo fuulduratti garagalchine garuu better view wantoota naannoo sana jiru sirriitti ilaala akkuma keenya jechuudha. Kana hin dagatina. Fuulduratti garagalchuun akka daa'imni waan adda addaa fuuldura keenya jiru waan ilaaluuf barnoota adda addaa naannoo irraa argata. Exposure godhata jechuudha naannoo wajjin. Yoo ofitti garagalchine garuu laphee keenya qofa ilaalaa tariitii yoo karaa cinaachaan asiif achi galagalee malee waa arguu hin danda'u. Faayidaan fuulduratti garagalchanii baachuu kana qofadha jechuudha. Kanaan ala garuu fuulduratti garagalchanii baachuun isa baatuufis hedduun mijatu akkuma argitan kana. Baachuufis mijatu akkasumas immoo miilla daa'imaa qaamarraa achi waan garagalchuuf buusaa mudhii irratti illee dhiibbaa qabaachuu mala. Dhibee developmental dysplasia of the hip jedhamu fiduu danda'a jechuudha. Hanga 6 afurii boodatti fuulduratti garagalchanii baachuun danda'amu. Gara qabxii furmaataatti yoo dhufne hanga 6 afuriitti fuulduratti garagalchinee baachuu hin qabnu akka kanaatti akka suura irraatti hanga 6 afuriitti. Sababni isaas hanga 6 afuriitti daa'imman mataa isaanii jabeessanii hin qabatan morma isaanii fi mataa isaanii hin qabatan waan ta'eef maal ta'a daa'imni fuulduratti gad jedha jechuudha. Mormi isaa ni gad jedhee mataa isaa qabachuu dadhaba. Yoo ofitti garagalchine immoo halqanbaan kun mataa fi morma isaa jabeessee waan qabuuf hanga 6 afuriitti daa'imni halqanbaa keessatti yeroo baannu ofitti garagalchuu qabna dirqama. Kanaaf egaa akka waliigalaatti hanga daa'imni mataa qabatutti yookaan hanga naannoo 6 afur 6 5tti ofitti garagalchuun baachuun dirqama. Hanga naannoo 6 5tti hanga daa'imni mataa fi morma sirriitti jabeessee qabatutti dirqama ofitti garagalchinee baachuu qabna. Sanaa booda garuu daa'imni sirriitti mataa qabannaan naannoo 6 5 booda akka daa'imni naannoo isaa sirriitti ilaaluuf view naannoo isaa akkuma keenya fuuldura isaa waan jiru hundumaa ilaalee akka inni bashannanuuf akka inni waa adda addaa irraa baratuuf fuulduratti takka takka garagalchinee baachuun gaariidha jechuudha 6 5 booda. Kana dhagaa. Faayidaa fi miidhaan fuulduraa fi dudduubatti garagalchanii baachuu fi yoom akka ta'u qabu kana. Hanga 6 5tti daa'imni ofitti garagalchinee baachuu qabna. Sababni isaas mataa isaanii hin qabatan waan ta'eef. 6 5 booda garuu akka daa'imni naannoo isaanii sirriitti ilaalan fuulduratti garagalchuu ni dandeenya darbee darbee. Chaanalii kana sabiskiraayib laayik gootanii warra hordofaa jirtan warri sheer gootanis hedduu galatooma turtii gaarii.